Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordofan keenya kabajamoo kanneen channel Afrikaa Samsung irratti hordoftan. Egaa nageenya keenya bakka jirtan hunda teessan akka qabu. Tole egaa hordofan keenya barnoota keenya kanarratti walitti deebinee jirra. Egaa barnoota keenya kana keessatti jechuudha. Warroonni moobaayila bitattan jechuudha. Namoonni moobaayila bitattan bilbila keessan jechuudha. Maqaa sirrii fi sirrii ta'uu dhabuu isaa jechuudha. Maqaa lamatu wal bira jira jechuudha. Gama siitingi bilbila keessaniitti yoo deemtan maqaan tokko ni jijjiirama. Tokko ammoo hin jijjiiramu jechuudha yookiin ammoo kama kaampaaniin wajjin oomisheen tura jechuudha. Parsanaalii nam tokko akka dhuunfaatti jijjiiruu hin dandeettanii jechuudha walumaa galatti. Isa kana yeroo bilbila nama dhuunfaa irraa yookiin ammoo sagantaa haandi nama bilbila fayyadamee gurguru tokko irraa bitatan jechuudha. Namni tokko bilbila kun bilbila akkanaati jedhee maqaa isaa sana achirratti jijjiiree isa sana isinitti agarsiisee isin hin goyoomsuu danda'a jechuudha. Bilbila kana bilbila sirrii fi sirrii ta'uu dhabuu isaa maqaan isa sirrii fi isa sirrii ta'uu dhabuu isaa adda baasee isinitti agarsiisa. Hamma xumura viidiyoo kanaatti daawwachuudhaan na faana tura. Kanneen jalqabaaf gara channel Afrikaa Samsung haarotan barnoonni keenyatti ture channel keenya subscribe godhaa. Viidiyoo keenya kan daawwattan yoo jaallattan like godhaa. Hiyyoottan keessaniif qoodaa sin jedha. Gaaffii fi yaada qabdan comment irratti nuuf katabaa. Viidiyoo keenya dabalataa channel keenya irra galuudhaan channel keenya iddoo viidiyoo jettu sanatti achi siqaati. Viidiyoolee hunda isaa irra deemaati. Viidiyoolee barumsaaf achirratti maxxansine daawwadhaatii irraa fayyadamaa sin jedha. Tole egaa hordofan keenya jechuudha. Bilbila sana maqaa sirrii fi sirrii ta'uu dhabuu isaa ilaaluudhaaf ammoo maal gootu siitingii bilbila keessanii irra ni galtu jechuudha. Siitingii bilbila keessanii irra erga haala kanatti galtanii booda maal gootu jala irraa gara oliitti ol harkiftu. Sana booda maal gootu iddoo about jettu dhuma gadii irratti ni argattu. About foon iddoo jettu kanarratti al tokkoof deebitanii cuqaaftu. Sana booda fuula kanarratti hundumaa ni argattu jechuudha. Isa kamtu sirriidha isa kamtu sirrii miti kan jedhu adda baaftanii ilaaluu ni dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf Galaxy A52s 5G HHUU jedha. HHUU kana jechuun anatu ufii kiyyaa itti dabalee jechuudha. Inni kuni maqaa sirrii miti jechuudha. Maqaa ufii keessanii namni kamiyyuu jijjiiruu danda'u jechuudha. Maqaa isa gubbaa kana yeroo kamittuu jechuudha. Maqaa isa gubbaa kana bilbila yeroo bitattan akkasuma jechuudha. Homa hundaafuu jechuudha bilbila keessan jechuudha. Maqaa gubbaa kanarratti amantanii bilbilli kun bilbila sirriiti. Maqaan isaa inni sirrii isa kana jettanii bilbila kana achirratti bilbila sana amantanii bilbila sana hin bitatinaa jechuu barbaadeeti. Maaliif bilbila kana namni jijjiiruu danda'a jechuudha maqaa isaa. Maqaan kun ni jijjiirama. Maqaa kana ammoo jijjiiramuu fi jijjiiramuu dhabuu isaa ilaaluudhaaf maal gootu iddoo idiit jettu kanatti al tokkoof ni tuqaaftu. Kallattii maan fakkeenyaaf barreeffama ofii kiyyaa dabale kana irraa haqee iddaan godhee isinitti agarsiisa jechuudha. Kun maqaan kun isa maqaa sirriitiin wal fakkaatee naaf barraa'ee jira jechuudha. Maqaan sirriin hoo isa kamii kan jettaniif jechuudhaaf as model name kana irraan dhuftu jechuudha. Isa lammaffaa model phone number jalatti kan argamu kana jechuudha. Model name jedha. Galaxy A52s 5G dha jechuudha. Galaxy A52s 5G dha. Inni kun ammoo jijjiiramuu hin danda'u jechuudha. Isinis jijjiiruu hin dandeettan, anis jijjiiruu hin danda'u. Isinis jijjiiruu hin dandeettu jechuudha. Maqaan kun maqaa kaampaanii wajjin dhufeedha jechuudha. Kaampaaniin irratti oomishee jechuudha. Isa gubbaa kana jechuudha. Yoo kaampaanii wajjin oomishee haala kanaan barraa'ee dhufee jiraateyyuu isin akka nam tokkootti jijjiiruu dandeettu jechuudha. Isa gubbaa kanarratti argamu. Inni biraa jechuudha. Kanneen keessaa kan hin jijjiiramne moodel nambaan hin jijjiiramu jechuudha. Moodel nambaa yeroo jennu SM up to A52 8B kun jechuudha. Inni kunis hin jijjiiramu jechuudha. Serial nambaan kunis hin jijjiiramu. Lakkoofsi IMEI kunis hin jijjiiramu jechuudha. Isinis jijjiiruu hin dandeettanii anis jijjiiruu hin danda'u. Namni kamuu jijjiiruu hin danda'u jechuudha. Inni kuni maqaa sirrii yookiin ammoo jechuudha adreesa sirrii warroonni kaampaaniin bilbilchisan oomishe irratti maxxansee wajjin dhufeedha jechuudha. Kanaaf gabaabumatti jechuudha bilbila keessan yeroo bitattan especially yeroo namni bilbila qabatee gurguru irraa bitattan jechuudha. Maqaa isa gubbaa kanarratti amantanii yookiin ammoo guutuun guutuutti maqaan inni sirrii isa kana jettanii bilbila san hin bitatinaa jechuu barbaadeeti. Fakkeenyaaf bilbiloonni tokko tokko jechuudha
isa model name kanarratti jechuudha maqaa isa sirrii kana yookiin ammoo maqaa isa damma maqaa bilbila kana Galaxy A52s 5G kana isiniin fidu yookiin ammoo maqaa bilbila isin order godhatanii san isiniif hin fidu jechuudha. Bilbila san point wayitiin kaayee isiniif fidaa jechuudha yookiin ammoo qubee isaa gaggabaabsee lakkoofsa garagaraa fa'a itti hidhee isiniif fidaa jechuudha. Garuu bilbila san sirrii fi sirrii ta'uu dhabuu isaa lakkoofsan fuutanii Google bira deemtan jechuudha. Google bira deemtanii gaafa lakkoofsan hin sarchi gootan bilbilli sun sirrii fi sirrii ta'uu dhabuu isaa bilbila san maqaa isaa guutuu isiniif fidaa jechuudha yookiin ammoo maqicha bilbila sanii kan isin guutuutti agartan bilbila isin bitachuudhaaf deemtan sana sirreessa isiniif fidaa jechuudha. Gaafas bilbilli sun isa sirrii isin bitachuudha deemtanii san tahaa jechuudha. Yoo isin hin hubatin jechuudha isiniif hin galin. Inni biraa jechuudha bilbila sirrii fi maqaa sirrii fi sirrii ta'uu dhabuusaa jechuudha. Bilbilli garaagara tahee maqaa san isiniif baasuu dhabus bilbila keessan yeroo cuftanii bantan jechuudha yookiin ammoo switch off gootanii switch on gootan jechuudha. Yeroo banamuuf deemu sanitti maqaa sirrii iskiriina bilbila keessanii sanatti isiniif barraahaa jechuudha. Bilbilli sun maqaan sirrii isaa achirratti isiniif barraahaa jechuudha. Maqaa saniin bilbila san sirrii fi sirrii ta'uu dhabuusaas maqaa saniin baruu dandeettu jechuudha. Maqaa bilbila sanii isa sirrii fi sirrii ta'uu dhabuusaa qulqulleeffachuu dandeettan jechuudha walumaa galatti. Kanaaf walumaa galatti jechuudha karaa gabaabaadhumatti isa gubbaa kanaan akka hin shawwaramne yookiin ammoo hin gogomne jechuudha yeroo bilbila harka namaa irraa bitattan akkasuma immoo bilbila iddoo kamiyyuu yeroo bitattan jechuudha. Bilbila dukkaana deemtanii yookaan ammoo suuqa deemtanii yeroo shooppa kamuu dhaqxanii yeroo bitattanii jechuudha. Boksarraa yoo ilaaltanii hubattu inni ammoo jechuudha guutuun guututti haaraa yoo bitattan warri haaraa bilbila sanitti gurguru bilbila akkasii sanitti gurguran jedhee yaadu. Yeroo akkana yeroo tokko namoota dhuunfaadhaan bilbila gurguran yookiin ammoo fayyadamanii gurguran irraa wantoonni akkanaa kun nama mudachuu danda'a jechuudha. Kanaaf wantoota akkanaa kanarraa akka of eeggattan isin jedha. Tolee gaafa hordofan jechuudha barnoota keenya kanarraa kana keessatti jechuudha waan kana akka sirriitti hubattan yookiin ammoo gadi fageenyaan ilaaltan jechuudha akka irraa of eegdan isin beeksisa. Tolee barnoonni keenya kanarraaf qabannee dhufne immoo kana fakkaata hanga barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti waan nu daawwattaniif galatoomaa yeroo gaarii isiniif ta'u.